sayo tole male batte sana ramani dupina matir rakesa angiti pizza senani kale sakati chabone tabi dalla jalamesu bare dosa gitagome gari sarba jalameku maya serisse boleni sada kenya sijalleni sijibeni sari kenya. Kanaaf egaa Oromoon yeroo sirba isaa yeroo dhageessisu nama jaallates nama jibbes dhaamsa isaa cigoodhaan sirbaan akkasumas immoo kallattii mammaaksaan kallattii adda addaatiin ergaa isaa dabarfata jechaadha. Daawwiteedhaan guddaa galatoomii jecha ergaan ani isiniif dabarsu maamiltoota keenyaa dursa miseensa maatii kanaa ta'uu keessaniitiif guddaa galatoomaan isiniin jedha. Gara fuulduraatti immoo egaa YouTube kana subscribe gochuun yookiis immoo share yookiis like gochuudhaan miseensa maatii kanaa yoo taatan ergaawwan gurguddoo Oromoon waan bal'aa qabeenyas ta'ee mammaaksas ta'ee aadaa bal'aa fi babbareedaa qabdu kana ittiin isinii dabarsina jechuudha. Akka isin hin dabarreetiif miseensa warri hin taanes akka taatanii akkasumas immoo warra obboloonni keenya kanan argatan yoo jiraataniif immoo share gochuudhaan akka deeggarsa gootanii fi gahee keessan akka baatan dursa kabajaanan isin gaafadha. Kanaaf egaa gara ergaa koosaa jalqabaatti yeroon deebi'u mammaaksa afaan Oromoo keessatti waan tokko yeroo baay'ee kan nama yaadachiisu inni raachi bishaan keessa taasiseetu bishaan dheebotti jedha Oromoon. Mammaaksi karaa Oromoo darbu kun ergaa baay'ee qaba. Akka saayinsittis yoo fudhanne egaa ammaan karaa koonsinii dabarsuu barbaade akka hayyuu ikoonomiksii yookiis dinagdee tokkotti dinagdee faana wal qabsiifnee ergaan isinii dabarsuu barbaadu jira jechuudha. Mammaaksi Oromoo kun siyaasa qabaa, amantaa of keessaa qabaa, saayinsii dinagdee of keessaa qabaa, waan inni of keessaa hin qabne jiru. Kan egaa saayinsii dinagdee faana wal bira qabsiifnee ergaawwan gurguddoon Oromiyaa keessa jiran maal akka isaan fakkaatanii fi keessumaa qeerroof qarreen keenya yeroo ammaa kana maal akka fakkaatan haalli dinagdee, haalli siyaasaa, haalli hawaasummaa maal akka inni fakkaate soosho-ikoonomik challenge kan jedhaman kan jijjiiran illee jiru. Isaan kana faana wal qabsiifnee waan ilaalaa deemnuutiif kanaaf yeroo hundumaa akka nu hordoftaniin ergaa kooti jechaadha. Kanaaf egaa mammaaksichatti yeroo deebi'u amma raachi bishaan keessa taasisee bishaan dheebottii jechuun kun maalinni? Maalinni bishaan dheebottu bishaan keessa jirti. Maalinni garuu ishee dheebochiisu. Maaliif mammaakii Oromoon kana? Kanaaf egaa gara fuulduraatti bal'inaan ilaalla jechuudha. Oromiyaan jechaadha biyyi Oromiyaa kun kutaan Oromiyaa kun kutaalee biyya Itoophiyaa keessa jiran keessaatii baay'ee filatamtudha. Qilleensa bareedaa qabdi. Magariisadha. Qabeenya guddaa qabdi. Qabeenya bareedaa qabdi. Humna namaas bal'aa qabdi. Humna namaa barates bal'aa qabdi. Hedduu of keessaa qabdi jechuudha. Keessumaa Oromiyaan dacheen Oromiyaa kan biqilchite hayyoonni biyya Itoophiyaa kana irra darbanii Afrikaa kana tajaajilaa jiru. Biyya Itoophiyaa keessa darbanii Ameerikaa keessatti tajaajilaa jiru. Beektuu ta'uu danda'a. Iddoo gurguddaa Ameerikaa keessa jiran keessaati iddoo furtuu taate hojii kan hojjetan Ameerikaa keessatti, Jarman keessatti, Jaappaan keessatti, biyyoota Awurooppaa kana keessatti hojjechaa jiru. Kanaaf Oromiyaan keenya dachee lalistuu qofa otoo hin taane humna namaa biyya kanas ta'e addunyaa kana jijjiiruu dandees qabdi jechuudha. Garuu immoo raachi bishaan keessa teessee bishaan dheebottii inni jedhamu kun maalitti fakkeeffama laata? Oromiyaa keessa waan bal'aatu jira. Qabeenya hedduutu jira. Beekumsa oomishuu danda'u hedduutu jira. Humna namaa oomishuu danda'u dargaggeessa hedduu qabna. Garuu immoo irra caalaa hobbii dhabdummaa yoo ilaalle Oromiyaa keessatti maal fakkaata? Haalli siyaasa dinagdee biyya Oromiyaa keessa jiru maal fakkaata? Akkuma Oromiyaatti jechuudha akka biyyaatti isa kaan itti dhiifneetu jechuudha. Kanaaf qeerroon qarreen keenya hundumtinuu maal gochuu qabna? Jireenya keenya akkamitti jijjiirra? Humna namaa jiru kana humni namaa amma jiru kun humna namaa qofaatiin jira malee dinagdeedhaan hin jiru jechuu dandeenya. Kanaafuu gara dinagdeetti akkamittiin fiduu dandeenya? Asuma irratti ergaan ani isinii dabarsuu barbaadu hayyuu keenya Dr. Guutuu Teessoo kitaaba yeroo dhiyoo keessatti isaan maxxansiisan kan na ajaa'ibe keessaatii dhaloota dinagdeen humneessuu kan jedhamullee maxxansanii gabaarra oolchanii ture. Kun afaan Oromootti hiikameetu barreeffameerra. Humni dhaloonni ammaa kun dargaggoon ammaa kun akkamittiin qabeenyaatiin humneeffamuu qaba.
akkamittiin dinagdeedhaan cimee kan dinagdee qofaadhaan siyaasa qofaadhaan tun ta'an dinagdeedhaanis akkamittiin cimee Oromiyaa kana jijjiiruu danda'a kan jedhudha ergaa of keessaa qabachuudha. Kunis kan faana wal qabatees kan biraas dabalatee illee deemuu danda'a waan ta'eef gara fuulduraatti maamiltummaan keessan itti fufuu nuyis immoo kana barbaachisaa kan ta'e qeerroof qarree keenyaatiin namni akkamittiin jireenya isaa jijjiiree humni namaa bal'aan jiru kun gara dinagdeetti akkamittiin ce'uu danda'a. Biyyattii kanas akkamitti dinagdeedhaan jijjiiruu danda'a. Siyaasaan jijjiiruu kan siyaasa dinagdee humna namaa kun sadan walitti hidhameen deemu taanaan biyyi tokko jijjiiramuu hin dandeessu jechaadha. Kanaafuu akkamittiin Oromiyaa keenya bareedduu kana irra caalaayyuu ittiin miidhagsina kan jedhu ergaan yeroo adda addaatti ni dabarsina waan ta'eef hordoffiin keessan akkasuma itti fufuu guddaa galatoomaa har'aa fi asumarratti gaa yeroo itti aanu keessatti waan bal'aa waliin ilaallachuudha galata.